Wantoota gurguddaa ja'a hariiroo keessan jabeessaniin isinitti maatiin dabarsinaa sirriitti na dhaggeeffadhaa hiriyoota keessaniif illee sheer godhaa. Inni tokkoffaanii gara fuulduraatti wal dhiisna jecha jedhu hin fayyadamina. Wal dhiisna yookiis wal dhiisuullee ni dandeenya kan jedhu jechuudha. Lammaffaa irratti utuu rakkoon jiru rakkoon hin jiru hin jedhina. Utuu nagaa hin ta'in nagaadha hin jedhina. Hariiroo laaffisa waan ta'eef jechuudha. Waan jiru sirriitti dubbadhaa. Sadaffaanii gaafa dhiifama gaafattanii onneema keessan irraa gaafadhaa. Goyyomsaaf siif dhiiseera rakkoo hin qabu osoo hin taane onneema keessan irraatii ta'uu qabaa jechuudha. Arfaffaan isa darbee isa ammaan hin madaalchisinaa. Wanti darbe wanta darbeedha. Awwaalamee jira. Isa ammaan madaalamuu hin danda'u jechuudha. Shanaffaan of jaja keenya dhiisuu qabna. Anatu akkasii, ani akkas gochuu danda'a, ani kanaan hin caala kan jedhu sana dhiisuu qabnaa jechuudha. Ja'affaan waan xixiqqoo galateeffachuu qabna. Waan xixiqqoo waliif goone, waan xixiqqoo ta'e galateeffachuu qabna. Namni yeroo hundumaa hin dandeessa siin hin jedhu, hin dandeessu siin jedha. Kanaafi akka dandeessu afaaniin haasoo osoo hin taane akka dandeessu hojjedhuutii itti argisiisi. Gaafa sana akka itti dandeessu sirriitti amanu waan ta'eef. Galatooma. Dhiira gaafa jaallattu wantoota gurguddaa shanan kana sirriitti beeki. Tokkoffaa isa hubadhu. Innis waan hundumaa gochuu hin danda'u. Yeroo hundumaa nama sirrii miti. Yookiis nama sirrii ta'uu hin danda'u. Si'a tokko ni dhiphata. Si'a tokko ni jeeqama. Si'a tokko ni aara. Isa kana beekuu qabda. Lammaffaa bilisummaa kenniif. Yeroo tokko waanuma jaallatu haa hojjetu. Waanuma danda'u haa hojjetu. Yoo dhugumas jaallata ta'e waan si miidhu tokkollee hin hojjetu. Ati immoo isa gargaarta waan ta'eef. Sadaffaa akkuma isarraa jaalala barbaaddu, kabaja barbaaddu, isa jaalladhu. Innis ni fedha waan ta'eef. Arfaffaa filannoo isaa kabajiif. Waan inni filate kabajiif. Waan ati filatte duwwaa osoo hin taane waan inni filate kabajiif. Shanaffaan xiyyeeffannoo kenniif. Yeroo hundumaa isaa wajjin akka jirtu, isa bira akka jirtu ittimi sirriitti haa beeku. Dogoggora dhiirotaa laman isinitti maatii hin dabarsinaa sirriitti na dhaggeeffadhaa. Inni tokkoffaa gaafa isaan tole isaaniif jedhan yookiis damnee bultii dhaabbanna jedhan hin jaallatan, hin baqatu. Gaafa isaan rakkisan, gaafa isaan immoo didan nama akkasii barbaadu. Kun dogoggora lamaadha jechuudha. Akka baay'een dhiphanneef, akka baay'een miidhamneef wantoota arfan kana godhi. Tokkoffaa waan dandeessu duwwaa godhi. Wanta hin dandeenye dhiisi. Lammaffaa wanti tokko humna keen ol taanaan itti dhiisi. Itti hin dhiphatin. Sadaffaa waa'ee namootaa hin dhiphatin. Yeroo baay'ee parsantii 70 ol waa'ee namaa dhiphan waa'ee keenya gararraatti. Arfaffaa suuta dubbadhu. Lafti deemtu hin jirtu waan ta'eef. Suuta yoo haasofne wayya. Galatooma. Yooyyaa harka fuunee akkam jirtu namoonni saayikooloojii ji'a 2 fi leenjitanii yookiis barattanii sertifikeetii fudhachuu barbaadanii warra kana dura barachaa turan xumurree waan jirruu fi namoota haaraa fudhachuu waan barbaannuu fi bilbila asii gaditti argitan kanaanii galmooftanii leenjii barachuu ni dandeessu. Kun namoota intarestii saayikooloojii qaban yookiis saayikooloojii irratti hubannoo gadi fagaataa qabaachuu barbaadaniifidha. Naaf gala namoonni hedduun yeroo ammaa kanatti barnoota waan jedhamu akkan jaallanne nan beeka, leenjiis akkan jaallanne nan beeka, saayikooloojii kanas akkan jaallanne nan beeka, kitaaba dubbisuus akkan jaallanne nan beeka. Haa ta'u malee garuu achi keessatti immoo namoonni baay'ee intarestii ta'an, namoonni of jijjiiruu barbaadan, dargaggoonni jireenya isaanii jijjiiruu barbaadan, gatii kaffalanii barachuu kan barbaadan ni jiru. Isaaniif jechan beeksisa kana hojjedhe waan ta'eef warri kaan scroll godhaa, warri keessumaatii gara fuulduraatti jijjiiramuu barbaadan waan biraa osoo hin taane sammuu keessan eeggachuu barbaadan
miira keessan iddootti eeggachuu barbaadan, nama ta'uu kan barbaadan, hiriyaa keessaniin tuffatamaa jiraachuu kan hin barbaanne jechuudha. Naannoo irratti hawaasa irratti dhiibbaa uumuu kan barbaadanii bilbila kanaan bilbilaatii galma'a barnoota keessan ji'a 2 leenji'a isaa booda jijjiirama ofirratti argitan isiniyyuu dhugaa baatu jechuudha. Waan hedduu isaa asirratti fidee inaasuwanii ijoollonni baay'ee leenji'aa jiru, barachaa jiru, gorsa adda addaa fudhachaa jiru. Jijjiirama guddaan dhagaa jira jechuudha. Ammallee taanaanii hojiin keenya hojii keessoodha waan ta'eef kara keessaan qottaatii barnoota keessan baradhaa of jijjiiraan isin jedha galatooma. Akka saayikooloojistii beekamaa Dr. John Gottman jedhutti wantoota gurguddaa 4tu bultii diiga yookiis gaa'ela diiga yookiis hariiroo diigaa jedha. Kanaaf isin immoo hiriyoota keessaniif sheer gochuu hin dagatinaa. Inni tokkoffaan akka Dr. John jedhutti tuffiidha yookiis wal tuffachuudha jechuudha. Rakkoo furuu osoo hin taane nama sana qeequu, nama sana xiqqeessuu, nama sana ceepha'u yookiis isa yookiis ishee ceepha'uudha. Inni kun bultiin sun akka diigamu godhaa jedha. Inni lammaffaanii defensiveness jedha. Kana jechuun responsibility yookiis itti gaafatamummaa fudhachuu baqachuudha. Rakkoon tokko gaafa uumamu gara abbaa manaa keetiitti qabu yookiis gara haadha manaa keetiitti qabuudha malee ofii keetti fudhachuu dadhabuudha. Yookiis itti gaafatamummaa gaa'illi yookiis bultiin qabu fudhachuu dadhabuudha jechuudha. Gaafa kana hariiroon yookiis bultiin ni digamaa jedha akka Dr. kun jedhutti. Namoota si goyyomsuudhaaf gara jireenya keetiitti seenan mallattoo isaanii sinitti maatiin dabarsinaa sirriitti na dhaggeeffadha. Inni tokkoffaanii baay'ee si ooyisu, baay'ee si jechu, baay'ee si dhaggeeffatu jechuudha. Sitti maxxanu garmalee jechuudha. Inni lammaffaanii haasaan isaanii baay'ee wal xaxaadha. Confuse si godhu yookiis informationii xiqqoo muraasa siif kennu yookaan immoo overload godhanii baay'isanii sitti fe'uu jechuudha. Kana gidduutti ati confuse taata dhugaaf soba isaa gargar hin baastu. Sadaffaan seenaa adda addaa sitti himu. Seenaa dhaabbataa sitti himan. Har'a waa tokko yoo sitti himan bor kan biraa, iftaan kan biraa seenaa dhaabbataa hin qabani jechuudha. Kanaan beekuu dandeessu. Inni arfaffaanii si ariifachiisu, si jajjarsu, akka ati daftee waa murteessitu godhu. Boqonnaa siif hin kennan. Yoo boqonnaa argatte yoo yeroo argatte itti yaaddaa irratti barta waan ta'eef akka ati yeroo hin arganne boqonnaa hin arganne si taasisu jechuudha. Ati gaafa nama miitu yeroo 100 irra deddeebisteetti dhiifama jetta, soorii jetta. Namni garuu gaafa si miidhu akka waan tokko iyyuu hin taanetti aakti godha, si wajjin haasa'a. Akka nama oomaa tokko iyyuu si miidhee osoo hin taane si fayyadetti si wajjin haasa'a. Dhiisati. Hoomaa miti. Namni yeroo hundumaa hin dandeessa siin hin jedhu. Hin dandeessu siin jedha. Kanaafi akka dandeessu afaaniin haasa'u osoo hin taane akka dandeessu hojjedhuuti itti argisiisi. Gaafa sana akka itti dandeessu sirriitti amanu waan ta'eef. Galatooma. Hariiroo keessatti wantoota lamaan kana sirriitti qalbeeffadhaa. Tokkoffaan nama waa'ee kee murteessuu hin dandeenye baqadhu. Nama mari'adheen sitti himu. Qoy takka ilaalla, takka wal ilaalla jedhu baqadhu. Waa'ee kee murteessuu hin danda'an taana. Lammaffaa nama si miidhetti hin deebiin. Yoo deebite miidhama hafe dabalatta. Dhugaa kana sirriitti hubachuu qabda. Nama taatee itti fufuudhaaf diraamaa lamaan kana baqadhu. Tokkoffaa diraamaa namoonni hojjetan. Kana jechuun soba dhugaa of keessaa hin qabne. Isa sooshaal miidiyaa irra naanna'u, isa mandara keessa naanna'u sana. Diraamaa namoonni hojjetanii jireenya kee dadhabsiisuu barbaadan, duubatti si deebisuu barbaadan sanarraatii of eeggachuu danda'u sirra jiraata. Lammaffaa diraamaa mataa keetiidha. Isatti ofii kee uumtee addunyaa ofii keessa hin jirre keessa jiraattu. Maqaa hin jirres ofii laattu. Dadhabina kee yookiis wiikinasii kee isa fudhachuu baqaddu. Namoota kan biraatti maxxansitu. Sana lamaan irraa baqadhu. Diraamaa namootaa fi diraamaa mataa keetiirraa gaafa baqatte jireenya haala salphaadhaan milkeessuu dandeessa. Nama taatee itti fufuudhaaf diraamaa lamaan kana baqadhu. Tokkoffaa diraamaa namoonni hojjetan. Kana jechuun soba dhugaa of keessaa hin qabne. Isa sooshaal miidiyaa irra naanna'u, isa mandara keessa naanna'u sana. Diraamaa namoonni hojjetanii jireenya kee dadhabsiisuu barbaadan, duubatti si deebisuu barbaadan sanarraatii of eeggachuu danda'u sirra jiraata. Lammaffaa diraamaa mataa keetiidha. Isatti ofii kee uumtee addunyaa ofii keessa hin jirre keessa jiraattu. Maqaa hin jirres ofii laattu. Dadhabina kee yookiis wiikinasii kee isa fudhachuu baqaddu. Namoota kan biraatti maxxansitu. Sana lamaan irraa baqadhu.
diraamaa namootaa fi diraamaa mataa keetirraa gaafa baqatte jireenya haala salphaadhaan milkeessuu dandeessa. Gorsa saayikooloojii sadan kanaa sirriitti na dhaggeeffadhaa. Tokkoffaa nama isin hin jaallanne wajjin nagaadhaan jiraadhaa yookiis piisii ta'a. Sababni isaa namoonni baay'een ofii isaaniiyyuu hin jaallatan waan ta'eef. Lammaffaanii gaafa waan gaarii hojjechuuf kaatan, gaafa waan gaarii dhaabuuf kaatan qeeqamuudhaa fi qophaa'a. Sadaffaan gaafa nama amantanii iccitee itti himuuf jettan waan hunda isaa itti naasa'inaa waan muraasa qabadhaa. Yaada dabalataa fi foloo gochuun dagatinaa. Wantoota arfan kana nama tokkotti akka hin himne beektonni nu gorsu. Isaan sana irratti afaan qabachuu qabna. Tokkoffaa rakkina keessan namatti hin himinaa. Rakkina keessan yoo himtan garuu namoota ogummaa qaban, namoota furmaata nuu kennuu danda'an duwwaatti himachuu qabna. Malee namoota hawaasa keessa dhimmicha nuuf firfirsan namatti nu himanitti himuu hin qabnu. Lammaffaan kan isaan nu gorsan mul'ata keenya namatti himuu akka hin qabnedha. Sababni isaa mul'anni keenya kan nuyi jiraannuu fi kan nuyi irratti duunuudha waan ta'eef. Sadaffaan hamma argan amma galii keenyaadha. Sababni isaa yoo xiqqoo arganna ta'e namoonni nu tuffatu. Miindaa xiqqaa galii xiqqaa qabna taanaan namoonni nu tuffatu. Miindaa guddaa yookiis galii guddaa qabna taanaan namoonni liqiidhaan nu rakkisu. Kanaaf dhoksuu qabna. Namatti himuu qabna. Inni arfaffaan rakkoo maatii keenyaadha. Rakkoo maatii keenyaa nama kamittillee himuu hin qabnu. Yaada dabalataa argachuuf foloo gochuun dagatinaa. Galatooma.